Ashama akka mul'atan daawwattoota keenya odoo ammaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi. Manni maree dhaabbataa mootummoota gamtoomanii biyyoonni sadeen Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan marii dhimma hidha haaromsatti akka deebi'an gaafate. Manni maree dhaabbataa mootummoota gamtoomanii ibsa roobii kaleessaa baase kanaan biyyoonni sadeenuu afeerraa dura taa'ummaa gamtaa Afrikaan taasifame fudhatanii maritti deebi'uu qabu jechuun akeekkachiisee jira. Akka ibsa kanatti biyyoonni Masri, Itoophiyaa fi Suudaan akkaataa guutinsa bishaanii fi opereeshinii hidha haaromsaa irratti waliigaltee seera qabeessa hunda hammatirra gahuu qabu. Dabaluunis manni maree miseensota biyyoota 15 if keessaa qabu kun bakka taajjabdoonni biyyoota sadeenii argamanitti adeemsa marii waliigaltee taasifamu deeggaruu akka qabanis gaafatee jira. Ibsi manni maree UN kenne kun torban 9 booda erga dhiheenya kana dhimma kana gara gamtaa Afrikaatti ergeen booda mootummaan Itoophiyaa yaada kana simatus manni maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma isaan hin ilaallanne keessa seenuu fi booda gaabbuuf jira jechuun hubachiise. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa akka jedhutti Itoophiyaan qabeenya isheetti fayyadamuu fi hariiroo gaarii biyyoota yaa'a lagaa gadii waliin qabaachuu feeti. Durataan gamtaa Afrikaa Pirezidaantii Tashisekendiin biyyoota sadeen walitti fidanii mariisisuuf qophiirra akka jiranillee gabaafamee jira. Sababa hidha haaromsaa Itoophiyaan laga mormor irratti adeemsisaa jirtu kanaan muddamni biyyoota Masri, Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti erga jabaatee bubbulee jira. Masrii fi Suudaan Itoophiyaan waliigaltee irraa osoo hin gahin tarkaanfii bishaan guututti akka hin seenne jechuun irra deddeebiin akeekkachiisaa turan. Akka karoora Itoophiyaatti hanga bara 2023tti humna anniisaa elektirikaa meegaawaatii 750 yeroo 8 ta'uu jedhamu maddisiisuu feeti. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti humna isaa ji'ootaaf leenjisaa ture eebbisiisaa jira. Mootummaan Itoophiyaatis humna waraanaa baay'inaan jiddugaleessa mooraalee leenjii waraanatti barsiisaa ture eebbisiisaa akka jiru mul'ataa jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa irratti qabsoo hidhannoo adeemsisaa jiru zooniilee jiddugaleessaa keessatti miseensota isaa leenjisaa ture fulbaana 14 bara 2021 sirna addaatiin eebbisee jira. Dargaggoonni kaleessa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti adeemsisaa turan keessaa qooda fudhatan kuma hedduu ta'an yeroo ammaa baay'inaan waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun leenjii fudhatanii mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin lolaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ji'oota afran dabran kana irree isaa jabeeffatu kan itti fufee yeroo ta'u Oromiyaa keessatti dirree bilisaa irratti humna isaa tooftaalee riphxee loltummaa garaagaraatiin leenjisaa ture eebbisiisaa jira. Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessattis haala wal fakkaatan humna isaa leenjisaa ture waraanni bilisummaa Oromoo. Sirna eebbaa kanas bakka ummannii fi deeggartoonni isaa akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo baay'inaan argamanitti kan taasisaa jiru. Dhiheenya kana ammoo duula lolaa maqaa gootota Oromoo wareegamaniin adeemsisaa jiruun injifannoolee garaagaraa gonfatuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo ibsaa jira. Lola adeemsisaa jiru kanaanis naannolee hedduu humnoota mootummaa jalaa bilisa baasuu isaa ibsi ajaja waraana bilisummaa Oromoo olaanarraa dhiheenya kana bahe ni mirkaneessa. Mootummaan Itoophiyaatis dargaggoota kuma hedduu ta'an ammas jiddugala mooraalee leenjisaa ture eebbisiisaa jira. Muddama siyaasaa hamaa keessa kan jiru mootummaan Itoophiyaa humnoota waraana bilisummaa Oromoof TPLF afaan qawweetiin isa waraanaa jiran irra aanuuf jecha dargaggoota kuma hedduu leenjisaa jira. Tibba kanas jiddugala mooraa leenjii loltummaa Bulbulaa fi Hawaash Bishilootti leenjisaa ture eebbisiisee jira. Loltoonni kanneen hiriira loltummaa fi leenjii dhukaasaa akkasuma waraanaa baratuu isaaniitu gabaafamee jira. Garuu qulqullinni humnoota mootummaa kun kanneen faallaa isaatiin isa lolaa jiran hin gitu jedhamee jira. Sababni isaatis humnoonni mootummaan amma leenjisee baasaa jiru kun yeroo gabaabaa qofa kanneen leenji'anii fi waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota TPLF loluuf kan bobbaafamani. Humnoonni mootummaa leenji'anii bobba'an kanneen adda waraanaa garaagaraa irratti meeshaa isaanii gatuun haala salphaa ta'een humnoota finciltootatti harka laatu. Kun ammoo mootummaa Itoophiyaaf miidhaa guddaadha. Humni waraana biyyattii keessatti leenji'aa jiru kun ammas Itoophiyaan gara wal waraansatti imalaa jiraatu ishiif ragaa guddaadha jedhu xiinxaltoonni. Gama biraatiin ammoo jiddugala mooraa leenjii Huursotti dhalattoonni Oromoo finciluu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Kanneen fincilan sun qajeelcha poolisii magaalaa Sabbataa keessatti yeroo ammaa hidhamanii jiru jedhame. Namoonni hidhaman gara 30 akka caalanillee gabaafamee jira. Dargaggoonni fincilan kanneen sobdanii mooraa leenjitti erga nu fiddanii booda adda waraanatti nu oofuuf qophiirra jirtan jechuun finciluu isaaniitu gabaafame.
Somaaliyaa magaalaa Maqdishoo keessatti lolli cimaan ganama irraa humnoota mootummaa jidduutti adeemsifamee jira. Akka gabaasaa maddeenitti lola ganama irraa adeemsifame kanaan waraanni mootummaa fi poolisiin biyyattii wal waraananii jiru. Humnoonni mootummaa magaalaa guddoo biyyattii Maqdishoo aanaa Hodon jedhamu keessatti wal haadhan kanneen sababni isaa lafa abbummaan isaa mootummaa ta'e irratti jedhame. Dubbi himaan poolisii Somaaliyaa Abdul Fattah Aadan Hasan akka jedhanitti ammoo lolli kun milishoota jidduutti dhalate malee humnoota mootummaa jidduutti miti jechuun oduu Somaaliyaa irraa ba'e kana dhara godhanii jiru. Garuu namoonni garagaraa lola kana keessatti ajjeefamuu amananii jiru. Ta'us lakkoofsa namoota ajjeefamanii adda baasaniin himne. Namoonni madaa'an afurgaan wal'aansaaf hospitaalatti ergamuu isaanis maddeen gabaasanii jiru. Kanneen madaa'an garii aangawoota waraana Somaaliyaati. Bakki lolli kun itti ta'e yeroo ammaa to'annoo poolisii magaalaa Maqdishoo jalatti argamaa jiran dubbi himaan poolisii Somaaliyaa Abdul Fattah akka jedhanitti milishoonni lameen lafarratti wal lolanii jiru. Battalatti waraanni mootummaa jidduu seenee adda baasee jiraa jedhan. Namoonni uffata dambii waraanaa uffatan marti waraana mootummaatii miti kan jedhan Abdul Fattah dubbi himaan poolisii Somaaliyaa waraanni mootummaa mooraa jira. Ajajaan mooraa baay'ee tarkaanfii fudhataa jiran rakkoo kanas qorataa jirraa jiran kanneen madaa'an hospitaala kan geeffaman yeroo ta'u kanneen du'aniif ammoo rabbi kadhatanii jiru. Wal waraansi humnoota mootummaa federaalaa Somaaliyaa kun yeroo ajjeefamuu miseensa tikaa Ikraan Tahaliil waliin wal qabate pirezidaantii biyyattii Muhammad Abdullaahi Farmaajoo fi muummicha ministeeraa Muhammad Hussein Rooblee jidduutti mormiin jabaatetti. Quufan maleen utaalan maleen cabanii ja'a Oromoon yeroo mammaa biyyoonni guddina diinagdee fi humna waraanan gooba baasan USA fi Chaayinaan wal gaarrifatu erga eegalanii bubbulanii jiru. Biyyoonni lameen Chaayinaaf USA'n ardiin adda fagoo jiran addunyaa qabachuu fi olaantummaa isaanii mirkaneessuuf jecha wal gaadaa turanii jiru. USA'n humna Chaayinaa dura dhaabbatuuf hirriiba dhabaa kan jirtu yeroo ta'u amma garuu michoota ishii Awustiraaliyaa fi Biriteen waliin Chaayinaa dura dhaabbatuuf waliigalteerra gahuutu ibsame. Waliigalteen biyyoota sadeenii kun erga Chaayinaan garba Hindii Paasifiik irratti sochii itti jirtu jabeessiteen boodaa jedhame. Ameerikaa UK fi Awustiraaliyaan waliigaltee akuus jedhamu waliif mallatteessuun dirqamas waliif raabsanii jiru. Akkaatuma kanaan Ameerikaan teknoolojii Awustiraaliyaan niwukileera galaana keessaa ittiin hojjettu dhiheessuuf jirtii jedhame. Saayibarii artifishaalii intelligensii fi teknoolojii biraa murteessoo ta'an irrattis waliin hojjetuuf walii galanii jiru. Biyyoonni kun sochiilee waraanaa Chaayinaan meeshaalee waraanaa ammayyaan deeggartee adeemsisaa jirtuun muddamaa fi sodaa keessa kan galan biyyoonni dhihaa aggaammii Chaayinaa kamuu qolachuuf waliigalteerra gahuutu gabaafamee jira. Gana kurnan dabran keessatti waliigalteen kun isa cimaadhas jedhame. Waliigalteen kunis nageenya fi guddina diinagdeef murteessaadha jedhan ibsa baasaniin imbaasiin Chaayinaa Waashingtan DC jiru ammoo ibsa laateen waliigalteen biyyoota kaan hin hammanne gatiin qabu jette. Biyyoonni akka Kanadaa fi Niwuziilaandis qindoomina kana keessatti ni argamu jedhame. Wal dura dhaabbannoon biyyoota kun galaana irratti akka malee cimas jedhamee jira. Chaayinaan garba Paasifiik irratti bu'uuraalee misoomaa dantaa Awustiraaliyaa miidhan hojjetaa jirti jechuun Awustiraaliyaan himataa kan jirtu yeroo ta'u sababuma kanaaf Awustiraaliyaan niwukileera galaana keessaa hojjetutti jirti. Meeshaan kun humna jabaa kan qabu fageenya dheeraa kan imalu meeshaalee baay'ees kan baadhatuu fi galaana keessa yeroo dheeraa turuu kan danda'us jedhame. Dubbiin oduu ijoo addunyaa tahe USA fi Chaayinaa kun erga dhiheenya kana Ameerikaan Afgaanistaan keessaa rarattee baateen booda isa duraati. Hoogganaan Taalibaan Mullaa Abdul Ghani Baraadar wal dhibdee dhiheenyaa kana humnoota isaanii jidduutti dhalateen madaa'an jedhame fayyaa qabaachuu dubbatanii jiru. Hundeessaa Taalibaan kan ta'an Mullaa Abdul Ghani torbaanotaaf miidiyaalee irratti mul'anne akka gabaasaa maddeenitti garee Mullaa fi kan caasaa humna jabaa qabu haqaanii jidduutti mormiin jabaan dhalatu isaati. Garuu Mullaa Abdul Ghani Baraadar wal dhibdeen keessoo Taalibaan oduu sobaatii jedhan kanas dhaamsa viidiyoo gabaabaa dubbatan keessatti himan. Rukutamuu isaanii ilaalchisuun gaaffii dhihaateef yeroo deebisaa kennan kun dhugaa miti an fayyaan qabaa jedhan. Dabaluunis Kaabul hin turre oduu sobaa fi maqaballeessi kanarratti ibsa kennuuf intarneetii gayaan qabu ture jedhanii jiru. Viidiyoon gabaabaan Tiwiitar irratti maxxane akka mul'isutti Mullaa Abdul Ghani Dooharraa yeroo inni TV irratti xalayaa dhaamsa qabu dubbisani. Akka isaan jedhanitti galata rabbii hariiroon keenya gaariidha.
kabaja waliif qabna hariiroon keenya kan maatii tokko jidduu jiru caalaa gaariidha jedhanii jiru. Baraadar hoggantoota Taalibaan bara 2020 keessa pirezidaantii USA duraanii Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan dubbatan keessaa isaan hangafa. Mullaa Abdul Ghaanii fi Khaliilur Rahmaan haqaanii jidduutti rakkoon xumura torbee dabree keessa dhalatee jiru oduun jettu dhagayamaa turee jira. Ministeerri dhimma biyya keessaa Afgaanistaan Taalibaaniin filataman Saraajuddin Haqaanii USA'n shororkaasaadha jechuun barbaadaa jirti. Tole daawwattoota keenya oduun ammaaf qabnu haganuma waan nu daawwattaniif ulfaadha. Horaa bulaa.